السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تفجال تمتو إلمان أرمو نغان كيسا نسني فضاية أرمو خيّا سنين جدا سنين جالة أرمو خيّا هرّا أدو ببريدو دافي قد شيفتو دافي قر شيفتو أكو موتالو نقف ديجرتو كنا سنتمنا يجو دا وانتنو را دبچو دفني هرّا وان دران هايون نكين دبساتوران هرّا أرمون إيغالي جچو دا yeroo lama sadi irraa dubbachuudha ka'ee wanta kun abdusee gandummaa maaloodha jettan jedheetan callise utaalloon natti jira dhiihoo utaalloon kunis baay'ee naaffanaa jirti du'aa naa kodha akka koronaan taate siniin jedha oromoo kiyya wanti ani irraa dubbachuu dhufe biyya taaddee birruu oromiyaa biyya nadhii gammadaa oromiyaa biyya caaluu hundeessaa oromiyaa na Oromia nutilman ke jira Oromia no jiru Oromia kiya sirbata de birrura dubbachuu nu feejechuudha sana wal qabatee immoo sirbata de birruu qofatti rabbiti kan hin dubban warra gandummaan liqinfamtanii jirtan yeroo kanatti waan hin barbaachifne dubbattan sirbata de birruu yoo dhaggeeffataniitu ta'e sirba meeqa keessatti waahii waaqo guutuu sirbeera waahii gootota oromoo hunda sirbeera sirba kaleessa baase oromiyaa faarsee maal jedhe waahii achi keessatti hayyoota gootota oromoo kutaa hundarraa tokko tokko waame kutaa hundaa miti gootota oromoo waame malee goota arsiinana oromiyaan jenne goota jimmaanana oromiyaa goota wallaggaa ko oromiyaa utu jedhe dhuguma kan wallaggaa waame kan jiwwaa maame kan shawaa maame kan ebeluu dhiise jennee komachuu dandeenya taaddee birruu taaddasaa gammachuu jechuu kiyya artiist taaddasaa gammachuudha taaddalee jechuu kiyya warri amma ijoolleen baale na dhagaa gaafa kadirmaartuu sirba baasus baaleen maaliif keessaa hafe jettanii kadirmartuutti duultanii akka inni sirba lammaffaa hojjetu gootan innillee kalaas oromoon kun erga wacee erga natti indini jedhe nan sirreessa jedhe sirreessa gaafasis hin dhiifne harras kun immoo guma tokko kan kadirmartuullee dhuguma jimmaa waame kutaa hunda waameetiyyuu keessaa yookiin baalee dhiise rakkoo hin qabunne baga komattan sana anuyyumaa komattan hin jedhu isa kana ammoo jimma gabbahee maaliif iyyuu gootni jimmaan keessaa waamamuu dhiise jedheera maaliif abbaan jifaar naa waamamne jedheera walloo keessaa maaliif xaayituun naa intiniin maaliif warqituun naa waamamne jedhaniiru goototni oromoodhaa kutaa hundatu qaba maaliif isin qofittiin kan kootu hafe jettanii ammas taaddalaa gammachuu irratti duuduu jalqabdan dhugaan isin gaafadhaan maaliif yoo ganda gandaan goota ganda keenyaa hundi waamamuu qaba jennee sirba daqiiqaa 5 dhiisaatii fiilmiin daqiiqaa sa'atii tokkoof daqiiqaa 45 sa'atii tokko walakkaayyuu yoo dokumantarii ta'anii fi hojjechuu ta'e malee waa'ee gootota tokko tokkoon sirba daqiiqaa 5 keessatti waame waliin gaa yoo jedhan hin danda'amu dhugaa dubbachuuf taaddalaa gammachuu immoo maqaa gandaan dhoofne gootuma irraa waame maaltu waa'ee gandatti goota baalee hin waamne goota maalii hin waamne akkas taanaan egaa hundi keenyaayyuu gadi baanee goota jimmaa waamne goota walloo hin waamne goota maalii hin waamne jenna taanaan oromoodhaaf bu'aan qabu oromoo keenya taaddalaa gammachuu yeroo namni dhabame kanatti yeroo artiistonni hundi garaadhaaf bitamanii yeroo oromiyaan yeroo hundisii garaadhaaf jechuudha bitamtee jirtu kanatti an ilmaan keessiif jirra jedhee oromiyaa kiyya jedhee gadi bahuunsaa galateeffatamuu qaba dogongora xiqqoo otumallee dogongora ta'e wanti xiqqoo akkana ati oromiyaa keessatti of ilaali kalaas ati ganda keessatti of ilaalin Hacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru maal jedhe waahiin ganda kana waahii gooxiidhaan maalootti galan kun jedhe diina baajata maddabee oromummaa cabsuudhaaf hojjetu caala nutu hafiin wal takaalee wal cabsaa jedhe kun artiistii otuu jarri lafaan bituu jedhanu otuu jarri maaliin bituu jettu didee yeroo jarri oromiyaa diiganii Itoophiyaa tokkotti ijaaruudhaaf tattaafattu kanatti an jira oromoodhaaf jedhee sirba bareedaadhaan gaafa dhufu goota kootu keessaa fe baale arsii jimma jedhee faarse goota oromoo faarse maqaa dha'e taaddee birruu jedhe jaagamaa badhaan waan akkasii maqaa dha'e isin eessaa baatanii hibo nadhii gammadaa faarse sukkaara irratti kaaftanii jirtu maqaa goototaa yuun harkaa gataa jirtu hanqanii aaree dubbachuun harkaa bada
Oromoo kiyya gandummaa dhiisaa dhugaan isiniin jedha. Taaddalaa Gammachuu waa tokko wanti inni gabbahee sirba sirreessuuf hin jiru. An dhugaan jedhaami yoo viidiyoo koo kana kan dhaggeeffatu sheer laayik gochuudhaan biraan ga'a. Sirba tokko sirreessuun barbaadu. Sirreessite taanaan nuti warri Jimmaa sirratti duulla gabbaane. Jimmas goota qabdi. Faarsi gaa kan Jimmaati tu'ami. Gaafa nuti Jimma gabbaane si komannee gandatti uummata galchine warri Wallootis sirratti duulu. Booranatis sirratti duulu. Hundinuu maqaa gootota isaa barbaada. Maaliif yoo gandummaadhaan hiramee haa sirbamuu ta'e. Waan akkanaa keessaa ba'a Oromoo kiyyaa. Taaddee Birruu faarfamuun. Nadhii Gammadaa faarfamuun. Baaroo Tumsaa faarfamuun. Oromoo hundi keessatti of ilaaluu hin danda'u. Nuti hanga yoona takka gootni Jimma maqaa dhahamee faarfame beekaa. Kanuma Oromoo keessatti of ilaallee obsine taaturre hamma seenaan goototaa kan barraahee dhaloota bira geenyaan akkuma kaaniitti faarfamutu jenne. Takka gabbaane maaliif iyyuu gaafa Jawaar Mahaammad ijoollee Taaddee Birruu jirtu. Ijoollee waaqa guutuu jirtu jedhu jirra jedhaa turre malee maaliif kan Jimmaatiin nu waamne jennee komannee beeknaa nuti ijoollee Jimmaatiin hin jenne. Oromoo diiga malee bu'aa tokko hin qabu wanta akkasii irraa deebi'a. Taaddalaa Gammachuu jabaa Oromootii deemaatii sirbasaa laayik godhaatii jajjabeessaa kan isinirraa eegamu. Dhuguma Oromummaaf quuqamtu yoo ta'e waamamee dhiisee maalimee wanti sirraa irratti wanti ati dabalamtu yoo gandummaadhaan yeroo kanatti Oromoo waan hin fayyadneen Oromoo iyyitiitu ta'e malee. Maqaan gootota kaanii yoo dhaame ati Oromoo yoo taate Oromoo jetta yeroo kaan keessatti of ilaaltu hundi keessanuu Taaddalaa Gammachuu akka sirba kana sirreessine ittuu balaa guddaa ofitti fiduu deemta. Sirba kana sirreessitee maqaa goota warra ammasitti duulaaranuu kana sirreessita taanaan dhugaan siin jedhaa ammas nutis gabbaanetti doonu. Baay'ee tokko utaalloo na qabee aarii dhumarraan hin ka'e dubbachuu dhufe waan ta'eef sirba kana viidiyoo koo kana laayik gochuudhaan biraan naaf ga'a. Akka jarri dhaggeeffatan warri gandummaadhaan liqinfamanii waan akkana haasa'anii Oromoo diigan. Ati Taaddee Birruu keessatti of ilaaluu hin dandeessu. Ati Nadhii Gammadaa keessatti of ilaaluu hin dandeessu. Ati Baaroo Tumsaa keessatti of ilaaluu hin dandeessu. Yegiddi yoo maqaa waaqoo guutuu dhaame malee ati Oromoodhaaf hin sirbamne jechuudha kan itti Taaddee Birruu arrabsitu argaan ture hunda keessan. Azmaariin tokko yoo kana taate minaamin jettanii isin of hin beeytanu diinatu isin warra ergantuu diinaati warra akkanatti iyyitanii gandummaadhaan uummata Oromoo burjaajessitan. Akka namni gandummaa dubbatu akka namni gandatti galu nama godhina buutoochi. Dammoo Abduseen kana dubbate jedhii waci an likkiinsi galchaan sodaa keen qabu dhugaan si himaan. Akkasii isiniif himeen irra deddeebi'een isiniif hime. Buutoochi kabiir naachuu ba'uunatti. Akkasi Oromoon dammaquu qaba. Waan akkanaa irratti callisee insirreeffama Taaddalee Gammachuu gaafa jedhu nuti waan callisnu seenaa. Koomentii kenneen ture kaleessallee. Taaddalaa Gammachuu sirba kana sirreessa taanaan balaa guddaa ofitti fide kan Oromoo kutaa hundaa sirreessuu qaba. Akkas nagaan isiniif haa baay'atu galatoomaa.